Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hulaan Hormuz akka banamuuf biyyoota garagaraatiif yaamicha taasiseera. Biyyoonni hedduun yaamicha Tiraampii dinariiru. Yaamicha Doonaald Tiraamp buufanni Strait of Hormuz akka banamuuf taasiseef biyyoonni yaamichi kun dhiyaateef deebii kennaniiru. Haaluma kanaan Faransaay hirmaachuu diddeetti. Awustiraaliyaan hirmaannaa affeerraa fudhatama hin qabne jechuudhaan deebiste. Chaayinaan guddiseentummaa waraanaa didde. Jaappaan loltoota bobbaasuu akka hin barbaanne beeksifte. Kooriyaan kibbaa yaada dhiyaate ilaaleen deebii kenna jette. United Kingdom akka hin hirmaanne beeksifteetti. Pireezidaant Tiraamp har'a akka jedhanitti Chaayinaan doonii waraanaa Strait of Hormuz eeguuf yoo hin bobbaafne daawwannaa mootummaa Chaayinaatti taasisan haquu akka danda'an himaniiru. ሻሸመኔ በእውቀትና በልማት መካከል ያለው እውነት ከአንድ ከተማዋ ባለቤት የተሰጣ ምስክርነት ሻሸመኔን እንደ አምስት መግቢያ በሮቿ ስፋትና ውስብስብነት ማስተዳደር ቀላል ስራ አይደለም። ዛሬ በከተማችን የምናየው የለውጥ ተስፋ እኛን ነዋሪዎች ደስ ሲያሰኝ ጥቂት የልማት እንቅፋቶችንና በጽንፈኝነት የታወሩ አካላትን ግን እንቅልፍ ነስቷቸዋል። እንደ አንድ የከተማው ነዋሪ የታዘብኩትን እውነት ግን ይህ ነው። በከተማችን ውስጥ ዛሬ ብዙ የሚቀርቡና መፈታት ያለባቸው ችግሮች እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን እነዚህ ችግሮች በአንድ ጀንበር አይቀረፉም። ዋናው ነጥብ ከንቲባ አቶ አዳነ ተክለጊዮርጊስ እነዚህን ክፍተቶች ለመድፈን ለተቀን እያደረጉት ያለው ከፍተኛ ጥረት ነው። መሪውና አስተዳደሩ በታላቅ ትጋት ከተማውን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ደፋ ቀና እያሉ መሆናቸውን እኛ ነዋሪዎች መሬት ላይ እያየን ነው። ሰሞኑን በከንቲባው ላይ የሚሰነዘሩ መሰረተ ቢስ ትችቶችና የሞራል ጥቃቶች በቡድን ተደራጅቶ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኞች ሴራ ነው። እነዚህ አካላት መሪውን በስራው ሳይሆን በማንነቱና በአስተሳሰብ ሚዛኑ ጥላቻን የሚረጩ የልማት ጠላቶች ናቸው። ከተማችንን ወደ ድሮ ትርምስ ለመመለስ የሚሹ ወረኞች ለሚነዙት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝባችን ጆሮ ሊሰጥ አይገባውም። በአምስት አቅጣጫዎች የሚገቡ መንገደኞችና ነጋዴዎች ዛሬ በሻሸመኔ በሰላም ሲንቀሳቀሱ ማየት የአመራሩ ጽናት ውጤት ነው። ይህንን ሰላም ማሳነስ ከተማውን ወደ ኋላ መጎተት ነው። ሻሸመኔ አምስት በሮች ያሏት የበረከት ከተማ እንደማሆና እነዚህን በሮች ሰላማዊ ማድረግ የኢኮኖሚያችን ትልቅ መሰረት ነው። እኔ ይህንን የምጽፈው በመንግስት ውስጥ ምንም አይነት ድርሻ ኖሮኝ ሳይሆን እንደ አንድ የከተማዋ ባለቤት መሬት ላይ ያለውን ለውጥና የአመራሩን ጥረት ስለምረዳ ነው። ሻሸመኔ ከጥፋት ማንጋ ወጥታ የልማት አየር መተንፈስ ከጀመረች እነሆ ጥቂት ዓመታትን አስቆጥራለች። ይህ ጉዞ እንዳይቋረጥ አብሮ መቆም የሁላችን ዜጋዊ ግዴታ ነው። የጥላቻ ወሬዎች በታታሪነት ፊት ይበናሉ። የከንቲባው ስራ ውጤት ግን ራሱ ይኖራል። ሻሸመኔ በልጆቿ ትጋትና በእግዚአብሔር እርዳታ በከፍታ ላይ ትቆማለች። እውነት ያሸንፋል። ሻሸመኔ ወደፊት። ቦርዲን ክለቢ ኩባ ሚላ ቡልቺንሰ መጋላ ነጌሌ አርሲ dhimma haala yeroo kilabichaa irratti marii gaggeessuun kallattii fuulduraa kaaniiru. Dursaa garee kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii kan ta'an obbo Geetaanaa Taaddasee dorgommii CBE Premier League Itoophiyaa bara 2018 kanaan taphoota marsaa duraatiin injifannoo gaarii galmeessuun sadarkaa fooyyee qabaachuu isaa ibsade. Injifannoon argame bu'aa qindoominaa deeggarsaa fi hordoffii qooda fudhattootaa akkasumas kutannoo taphattootaa fi hirmaannaa deeggartootaa ta'uu ibsuuni. hanqinnoota taphoota marsaa lamaffaa irratti kilabicha muudataa jiruuf xiyyeeffannoo kennuun irratti hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii obbo Mustafaa Gannaa yaada kennaniin injifannoo kilabichaatti fufsisuun egeree kilabichaa bu'uura irraa cimsuun murteessaa ta'uu kaasuun haala yeroo kilabichaatiin wal qabatee rakkooleen qabxii walitti aansuun kilabichi gataa jiru gadi fageenyaan qoratamaa deemuun qooda fudhattoonni hundi gahee isaan irraa eegamu akka bahuu qaban dhaamaniiru. Pireezidaantiin kilabichaa fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii obbo Mo'ataa Waldee kubbaan miilaa sadarkaa idil addunyaatti hawaasa ardiilee hundaa afaan tokkoon walii galtee uumuun kan danda'ee fi waltajjiin kubbaa miilaa iddoo jaalalli nageenyi itti agarsiifamu ta'ee adda addummaan umrii fi saalaa kan itti hin mul'anne ta'uu dubbatani. Miira wal dorgommii kubbaa miilaa keessatti injifatamuu fi qabxii qoodachuun akkuma jiru tapha CBE Premier League Itoophiyaa bara 2018 keessatti abbaan murtee ogummaa baay'ee kabajamaa kana sirnaan hubatan
hojjetanii qorraaf aduuf of kennanii itti gaafatummaa isaanii sirnaan baataa jiran lakkoofsaan xiqqaa miti. Faallaa kanaan immoo dorgommii kubbaa miilaa biyya keenyaa keessatti abbaan murtee itti gaafatummaa isaanii sirnaan baachuu dhabuun kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii irratti dhiibbaan jiru yeroo gara yerootti dabalaa dhufaa jira. Murteen kilabicha irra gahaa jiru adeemsa seeraa fi dambii ispoortiitiin kan itti adeemamu ta'us ibsaniiru. Miseensonni boordii kilabichaa fi hooggansi magaalaa maricha irratti argamanis dhimmoota hanqina abbaa murtee namuusa deeggartoota rakkoo keessoo taphattoota adda baasuu fi irratti hojjechuu fi hegeree kilabichaa irratti mariin badhaan erga gaggeeffame booda kallattiin fuula duraa kaa'amee sagantichi xumurameera.